السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي دريتنا الرتي نجايان جمتشون شبابني في شمران كأن ولين والله أكنت راحة عن جمنة ولين تأني وايديني في وايدينك دل أكهاسف ربنا حالا ومجيسه الحمد لله رب العالمين. يا أبو لينكي يا نعمة ربنا ما كنّه يو فرتهم بين ركزاله ربي واحد دون نكنا نيسه عند نعمة كنا نكمل تجرا عند غرسة هجمة كيلومتر ميك أما نتي أستاذة نتي باي أتى زان نهان كتبك نمزاء بش كباتني عند زاء كباتني دائما konkolaataa ofiitiin barbaadatanii tiraanspoortii yookaan xiyyaara nutti koottaa nu gorsaa jedhee nama kadhatutu jira aalima dhabee jechuudha. Nuti ulamaaotii qabna dachaa jechuudha du'aata qabna artistoota da'waa islaamaa sana bifa nama hawwattuun illee midhaayisee mi'eessee namaa kennu qabna. Asiin dachii waa magarsitu asiin kaampaasii yuunivarsiitii ollaa jirra. هيو أبا بربانة تفيدمو دندينا مي ربي معلومة نور رائر إسه مي ربي كانت شكري أقول والحمد لله رب العالمين حواسا كنما والممكا كيسن باي إسنه الله دلال يو والولا اللي ماله يو والكبتو دبن ماله يو نعمة ربي نوكن وفر والله اللي ماله بكفين جهو دندنا وفر هفنه كبيرة تجاجلو دندنا والله حالك أبتا مكانا كناف أنا ما تدرين أما نافكن نمى كتكان إسيتو بيوتا متي جيوتا تهجمتو لما إسيتو تماكسيتي طلعا ناير كثاني رت كنا برا هي برنوتا في كرورة جت برنوتا كرورة في برنوتا كرورة جتشون فلاني بافتشو وان دلغاني كرورة باسون كورسي توكو واي فلانينجي كنا akka carraan mootu kolleejjiin kiyya college of educational planning and management ka jedhu keessa jira pilaanii kana jaa tokko faa hedduu barsiifna jechuudha pilaanii makaroorfachuu kana education jechuun waan haasamee keessan dhumne lachinuu nu barbaachista amma ani gabaabsee daqiiqaa muraasa jedhan sanitti har'aaf isinii himee yeroo biraa ani kun rakishuu bash asuma jira jechuudha kala yoo garii busy taya yeroo busy tayu ma jedhaani hoggantoonni keessan na gaafatanii gaafa lafa jiru ani na yaamnan numa dhufa kumarra dhufe kanatti inshallah izni rabbiiti yoo rabbi waliin tursiisa kanaaf akkasitti haala biraatillee waliin fayyadamuu nima dandeenya wanti nu barbaachisu waan duratti shayni nu himan san emphasis yookaan xiyyeeffannaa itti kennee achimee akkamitti akka karoora baafannu isiniif hima rabbiin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yoggaa ergu islaamummaan tuni akka ammareef shayni boohansanitti sancaalaa أرمى نجاي الحمد لله رب العالمين يرو دكنا يرو نمني فكته دؤه أولامه شمران قتيل أبدي إنه ما لبون جرتون أولامته والإنجيرين أبامه والدغنغرسي سوفي والشودان بيجام بايات سنتي ربين إرجما نبي محمد يوجا إرجو أكو مسجنتان وجباب ساجران كنا سجنتا جبابا نيجالي ربي آية جبابا رانجتشور سورة غغبابا في آية غغبابا كنان إيغل آياتوني غغبابا سني قالوا سر نهضة الإسلامية إجتين قدانا كما خيسا جرا وسر بناء المجتمع والفرد الإسلامي في القرآن والله واني أكاسي كما خيسا جرا jalqabu ma yoggaa ka'e baroota ka jennu san barnoonni achi keessa jira iqra baradhu jechuu suuraa gabaaf dura iqra bismi rabbika alladhi khalaq ummatu iqra laakin laa taqra jedha nama laal ummata silaa iqra itti bu'e hin qaraatu humarra ta'etu waa dubbisuma joolleen teenna har'a rabbi waa dhoorgachuu hennaan dubbisumaa fi barnoota isi jibbisiisa to kill generation kill education jedha laal حواسني تقول أكاد دوئة أبغى يوبر بعد برنوتو ما يرتي أجيسي يلا برنوني أكاتن إتين أجيفا متوفتا هدو كلا وان غاريا نما يا دفكاتن إلله نما سيتولي سيفكيسن إلله برنوتو سيركت أجيسون نما دندام تبيك
barsiisanii bahi jennaan waan sii tole si fakkaata malee si jeese beek ati tuffataa yoo biraa deemtu akkuma nama argini inni illee lashi godhe jennaan sima miidhaa jiraa beek argite haala adda addaati kwaalitiin barnootaa gadi bu'ee barnoonni immoo iccitiin isaa beezii caalu barnootaaf interest fedhii yoo qabaattan malee dirqitti daayirektarri ulee qabatee si tumeef wardiyyaa kararra tolchaniif hulaa sirri cufaniif akka itti shawwaddee beeytu atuuni beeyta mire uf shawwada bar namni barnootaaf bahee shawwadee baha jedha uf shawwada Amaanu'eel jedhanii hospitaala nama maraataa itti yaalantu jira beeytanii Finfinnee namni beeku ni beeka hospitaala san namni lama galteet maraattuun guyyaa tokko maaf hin banne hospitaala kanaa jedhanii wal mari'atan jedhan jala achitti shanshalataan miila faa hidhaniif yeroo warii dallawa cufanii miila irraa hiikanii jidduu keessa deddeemanii irraa hiikanii jennaan shawwannee haayaan waliin jette haayaa khalaas jedhanii yaa'an deemanii hulaa irra yoo gayan guyyaan akka ayyaana wayiiti na fakkaata hulalleen bana wardiyyalleen hin jiru nam tokko isaan arguu dide as laalan achi laalan khalaas nun taane har'a dachaanuu jedhan maali jennaan eenyuun shawwannee yaana namni shawwannu hin jiru dachaanuu jettee ol dachaate ilaallaan yaa obboleessa kiyya eenyuun shawwaddee bahaa jirta huma shawwadaa baarta yaa shamarran gurbaa wal qabattee boona barsiisaa gadi laalaa akkana jedhaa baatu jiruun uf dura laal waan si gochuuf deemu ammas barnoota keessatti wanti isin laalu qaba namni barnootaaf quuqamu interastiin isaa dhufu nama wayi jijjiiramaaf kaayoo qabu amma isin barnoota jechuun barnootuma biyya keenyaa kana qofa laalina barnoonni biyya keenyaa tokko wanni inni rakkinni inni qabu maali barsiisan isin barsiisu waan shaamiziin jijjiiratuun qabu akkasimi isin gaa ooyiruu jimallee qabdanii daldala qabdanii uffata jijjiirattanii bareeddanii dhuftanii san mindaan isaa as beesatti dhumtet shaamizima bara dabreellee bara acha aanullee isin barsiisa isimaan asin kolleettan ciccite qulfin irree wannaa taate sanaayyoo inni jazzabe akkanatti qollofate akkana jedhee isin dura dhaabbata hay wanni baradhuuf akkuma barsiisaa kanaa ta'uudhaaf miti jettanii kana barnoota isin jedhu gariin immootu giraajoowet godhee dhufee barandaa tatta'a akka gurbaa kanaa ta'uudhaafin baradhaa ufiin jettan laa abadan akkas hin jedhin namni daldalaa cimaa ta'uu hedu kaayoo daldalaa ta'uu qabdu ani daldalaa ta'uu jette baradha ani ogeessa harkaa waa uumu wayi barnootan alallee waa uumuu ni dandeeysa hedduun saayintistoota waa heddu godhan garii warra barnoota dadhabanii deemanillee ka waa hojjetan numa jira ati barnootan alallee yoo rabbi ogummaa harkaan uumamaan sii kenne waa dalaguu ni dandeeysa barnoonni itti dabalaan hin tolchanii midhaayisa ni bal'isa waan ati dalaydu san kanaan waanuma immediately uf duratti argituun hin madaalin barnoonni waa hedduuf isinii ta'a waa'een barnoota baay'ee barbaachisaadha yeroo biraa waa'ee barnootaa kanaan yeroo hedduu ni hawwa daayirektaroota madrasaa daayirektaroota mana barnoota duraanillee wanti xiqqoo yayyaalle san cala daran fooyyessinee inshallah ustaazotaati fi warra majlisa kennaa waliin daayirektaroota illee isinirraa gorsu barsiisota addatti gorsuun fedha abbootii keessan addatti gorsuun ni fedha barataa qofa osoo waliin naa qabdanii waa'ee barnoota itti haasa'uun hin fedha inshallah kanaafuu mata dureen barnoota waan akkatti taphaatti keessa baan waan hin taaneef isi asumatti jalaa haa baanu inni biraa karoora illee akkanuma gabaabsa irraa isinii bu'ee guyyaa biraa irraa haasofna tanarra gabaabsa ayyeetaati karoorri immoo karoorri tokko yoo jalqabaman you have to identify your all problems rakkoo qabdan tarreessa itmee yoo barbaaddan warri majlisa yoo barbaaddan shamarraa amanno shabaabban hawaasa keenya kana amma shabaabni jidduu lamaan jirtan shabaabni akkana ka aalimoota fi warra majlisa ajajuu dandeessa kun olaala harkistanii fiddan شيخ زاكر الله أستاذ شيخ عبد الفتاح شيخ عبد اللطيف كل ورا مجالسة أججني أسترسيتان الله يونيفرسيتي كيسانا باستاني أكنا أبوتي كبيرنا أججني ملك الرافوساني بيسيس الله دلقا ميديا أججن موتم ملة قل ملة يمسيفتن وان فيتك بچو دنديسان إسن جدو جرتاني هم نغاري رب إسني كن دل درجة جيسا akkasumatti homati qoodhaaf waan guddoo nama gaafatullee ta'in
cost effective gatii salphaadha waan xiqqoo waliin buustanii waan guddoo dalaguu qabdan jechuudha. Tokko rakkinna kenna magaalaan hin qabdi jettan magaalaan Haramaaya ofirra haftee biyya biraa gayuudhaaf reesoorsii gahaa qabdanii ka mallaqaa ka ulamaa ka du'aataa jenne reesoorsii qabdan dura rakkoo qabdan gattarreessaame maali qulqullinna barnootati qulqullinna magaalaati daldalatu rakkinna qaba naamusa barataa kennaa ka aadatii fi ka shamarranii karee fi mansantu bade waan bade gadi tarreessa waan san fooyyessuuf reesoorsii qabdan gadi tarreessa humna namaa irraa ulamaa'ota akkana qabna du'aataa shabaaba akkana qabna mallaqa irraa kana qabna gana gadi tarreessifattan eegasanii prioritii itti kenna dursa kam haasirreessinu ammoo caasaa ijaaradha caasaa ijaaratuun kama rabbi isinii ijaare kanatu isinii ta'e amma yeroo gaarii osoo qabaanne saayintistii tokkotu maal jedhe beekama hayyuu guddaa wayiiti saayinsii faranji ofii saayintistii makaa warra yahudaa kana xiinxallee jedhe addunyaan tuni jedhe osoo ka rabbiin hin qabaanne warri jedhu kun dhugaa ka ta'u taate jalqabni ani addunyaa tana gorsu dura rabbiin godhadha osoo hojii biraatti hin deemne rabbiin uf keessaa filadhaa jedhaan jedhe osoo rabbi kan jirre taate warra rabbi hin jiru jedhu afaan qabuudhaaf tana fayyadame saayintistiin laal kan haga sunda amantallee hin qabne jechuudha. Kanaafuu addunyaan rabbiin qabdii kanaaf silaa osoo gandi keessan ka caasayyuu hin qabne taate dura caasaa ijaaradhaa isiniin jedhan caasaa ijaarame kana akka majlisaatitti ijaaramtanii jirtan akka mootummaatitti ijaarsa jira istiraakcharii jechuudha. Istiraakcharii kana keessatti wal dhagaya wal kabaja walii ajajama yaa obboleessa kiyya jallataa meeqa ajajamaa turre kaafira meeqa dhiitee nu ajajaa ture ar'a voluntarily yoo sheekh Abdul Latiif hin ajajamne hin dalagina isin waliin hin dalagu nama aalima isa gorsu gandareef waan isaan irra booyan san yoo ijoollummaa kiyyaa yoo loon tiisinu ganda wayititti waa argan barzaafi jedhan san keessarree warra waan hin taane dalagu warra midhaan affeelaniitiin yoo abbaa warraa gara biraa deemu durriyyee waliin olii gad deeman yeroo ijoollummaa kiyyaa waan akkasii na jibbisiisee ganda wayii irraa baqadhee qaraatiidhaaf gara amata 10 wahii ture ganda sanitti achuma deebi'u na jibbisiisa akka carraa eegasii deebi'i gaafata. Zabana an keessa baqadhu san shamarran isaanii hin bareedaniini dargaggeessi isaanii hin tolleeni midhaan ganda sanii nyaanni ganda sanii ajaa'iba quufni akka malee isaan godhe laata gaafanan deebi'u shamarran yoo san akkas dalagan haawwan yoo san akkas dalagan hiyyummaa rabbi itti gadi dhiise injiraan itti gadi dhiise dargima tokko itti duulchisee safara jedheeni qabeenyi isaanii sun marri dhumee dachiin aramaa malee migarsuu didde ijoolleen isaan dhalan fofokkataa ta'e jarri sun fokkate haga har'aa suuran itti deebi'uu dide ganda san wallaahi Haramaaya gaafsan gandi suni nama akka Sheekh Abdul Latiif hin qabu nama isaan gorsu nama dafee yeroodhaan itti himu aalima jechuun ija ummataati aalimni jedhe balaa as deemtu fagootti argaa jedhe jaahilaaf aalimummaa garaagarummaan beekaa tana aalimni balaa yoo isin fuula keessa as deemtu fuula keessa laalee arga jedhe jaahilli immoo yoo isin dhukkee irraa kaaftee haajaa fixattee galuuf deemtu duuban laalee arga jedhe laal eega haajaa irraa baate balaa aalimni fagootti waa arginaan taa'a lakkisaa jedhe garuu lakkisa macaalimaa tana rabbiin maal jedhe fazakkir in nafa'ati zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa jedhe laal gorsuma kana ka irraa gorsamu nama rabbiin isa rabbiin sodaatu gorfama kun silaa jallataan duyda faallaa deebi'a shee ganda tokkotu dhumarratti qissaa tanallee isinii himeetinii isinii cufa ganduma arabaa kana keessaa ni'imaan itti baay'ate baxirat ganda rabbiin jedhuun samdadee baxirat maciishatu haa jedhee eegasanii rabbiin fa'azaaqaha Allahu libaasal ju'i wal khawfi jedhee bar warra كفرت بأنعم الله ورا نعمة ربه كفروا كان ربي اللباس كصدات في كبيلة اتجاه إيزا جري قرآن الدبة لا كأما اللي سورة 7 كيسة اللي وان دبة تجرى أما جرجر سايون أنجا آيان اللي حديث اللي نهار قال اللي تبيه تايم مانجمنتي كنا فواي وان كوكامو نمت واني منو في دلقو كمنا وانجلو كناف قندم عربا ورا نعمة ربي تبل إسوي كيسة جولن ديني واللالته فسادة سينه به أما ورا فسادة سينان كنتو
fasaanni ganda isaanii isaan quubsuu didee ganda biraa wayii ganda fasaanni sirri jiru deemnee bashannanna jedhanii yaa'anii osoma deeman ganda san osoo hin gahin karaatti magaalaa wayiitti itti dhiiti. Kalaa ganda san amma dhayidhellee sa'a tana waan bashannannu hin qabnu edan asuu bullee boru itti bashannanna mee magaalama kana bulla jedhanii magaalaa laaftuu itti fakkaatte achi goran. Magaalaa wallee ta akka awwadaay kana akka Haramaayaa kana relatively jechuudha. Baay'ee ta diini maan tolte manni farshoo keessan jiru manni bashannanaa wanni jedhan jiru mana diiniin bashannanaa asii masjida achi masjida magaalaa isaanii masjida babbareeche bee. Amma jarri tun bakkuma waa itti sirban bakkuma waa farshoo itti dhugan dhabde rakkatte. Booda maal haa ijoolleen islaamatii baru wal mari'atte jedhe maal haa goon kalaas amma raatanaan hoteela qabanne deebinee hin rafna jechuuf hirribni nun fudhatu. Mee qoy masjiduma tokko turree hanga ishaa'ii achumatti turree eegasii gallaa jedhanii masjida wayii kophee ayyaafatanii oluma seenanii taa'anii hadii saasamu dhaggeeffatan. Yoo isaan dhaggeeffatanuu shayni rakkinna himaa jira. Magaalaan teennatun magaalaa qulqulluu turte bareedduu turte mana bashannanaa daansii jedhan haraamaan qabdu naayitil kilabiin qabdu mana farshoon qabdu alhamdulillah garuu amma yoo dhageennu ganda akkanaa shaari'a karaa akkanaa irratti manni farshoo eegalame jedhaa jiranii rabbi nurraa haa buqqisu itti jabaatuu qabnaa jedhan jarri wal xaqqabtee lakkoofsa qabattee waliin jedhan shaari'a kam irratti hayyaa nu yaasaa yoo jettu kophee guurattee xoqqomaa sheeytichaaf hin dhaqxee jedhan. Kanaaf xoqqomaa sheeka keennaa kabalarraa ufeegaa jedhan jilbaaba afatanii baarzaafii afatanii dogongora dal'ahaa edaa akkanattillee hin dandayamanii dhaqa gowwaan wayatajannabuha al-ashqaan gowwaan qur'aannu isan gorsu jedhe isa jallisaayyuu qur'aanni gowwaa akkasii akkan taane gorsa imimmaanii kana hujirra haa oolchinu haa jabaannu istiraakchara keessan eeggadha amiira ijoollee ka shabaabaa yoo amiira jettan isa dhagaya amiirran magaalaa kana jiran hundi wal dhagayaati amiirran ni ajajama amiirran immoo amiira sheeka keennaa jalatti umaraani jalatti yoo jira istiraakcharii keessan eega kaafirri akkasitti sirrun nahda haadha sirrun nahda karoora saniin deema ammallee karoora taayimii itti godha yeroo iskeejulii maaliin dalayni fakkeenyaaf har'aasii gadi yaane magaalaa teenna Haramaayaa gara horofni bishaan qoshaashan jiru hin qulqulleessina yoo jenne yeroo dhayyaanee kabanyee dhayidhee magaalaa teenna dura qulqullinni magaalaa kana gandalleen istiraakcharii yoo ijaaranne gandi hundinuu istiraakchara mataa isaa haa qabaatu walitti qabaa ka olii haa qabaatu mannaa babawaan jedhan san wal dubbisaa deema wal dorgommiin kana keessatti mee gandi kenna masjida akkamii qulqulleessisan qulqullina masjidaa qulqullina madrasaa qulqullina karaa mashruu'a horofni keessa yaa'u kana magaalaa Haramaayaa fiizikaali maisii kana bareecha wal jaalala qabdan bareecha wal qabannaa bareecha walii dhagahuu bareecha isa kana waa hedduu ani kan karoorfadhe sa'aan nu deeggeessaa jira akkanaa yoo deemtan Haramaayaan ufiifuu jijjiiramtee qaama biraatiifuu gayuu dandeessi yoo kanaaf dhaabbattan isin waliin dhaabbadha hanga danda'e yoo diddan natti hin dhufina. Assalaamu alaikum warahmatullahi